السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريرتو خرجون حردو تخين كم جرتو ما روما نجا خسني بكم جرت نجا كويسنا عندك بسنين جا كم جرت لهم دون تخيسنو بك جرت نتي نجا كويسنا هذا قبول سنين جا نجا قبدن فيا خسني أرنتنا مال قبتي جون خسني نولو وان غرغراتي ولي ماريانا قوالين تروتا يجودا و خيميسا خيسيوكان taphachiisaa keessan boonsaadha yookaan ingilchaadhaan na beektu. Ingilchaa hobbisiin ingilchaa keessanii dhufu jechuudha. Kamiin jireenyi badhaadha bakkuma jirtanitti hunduma keessan bira qilleensarraan balali'een nageenya qo'isin haadha qabuun isin jaa. Arra qorraa jira akka malee qorraatu jira. Nu bira beektaa qorra jabaa jira. Saniifuu oy qorri jabaatee maali fallee warraannu jabaate akka isiniin jaa nagaa keessanii hundumti keessanuu fayyaa dargaggoo shamarrii bakkuma jirtanitti nageenya ho'isina haadha qabu obboleessa keessanii boonsaa keessan yookaan koomediyaanii boonsaa karaa fuulduraa qophii bashannanaa fi ajaa'ibsiisoo qawadhee isinii dhufuun hin danda'a haala qophii isaatii irraa yoo rabbiyyee akkas isiniin jaati. Barnoota garagaraatiis yoo kan of danda'amu taate hafuudhaatti barnootaawwan aappiiwwan garagaraati waan garagaraa irratti kan waliin turuu ta'a jechuudha. Isin barsiisaa kan waliin turuu ta'a. Akka dhumma qophii keenyaatti nu faana turaan isiniin jaa. Maaliif jennaan dhiiroo qabbana tanaas yoo shaashaayaa dhiiroon tamatti hin toltu. Saniifuu badee fuudhu fedha jettan gisee hundaa fuudhu fedha. Asirra dhiyaadha. Hundumti keessanuu bakka jirtaniin isin jaa maqaa keessan isin tarreessuuf yoo fedhu galatoomfachuu isin hundi keessanuu naaf galatoomaa warreen bakka kana wajjin dhaqqabne hundumti keessanuu badee fuudhu fedha boonsaan Allah fuudhu fedha. Badee fuudhu fedha jettan hundi keessanuu ijoolleen keessaa ijoolleen garee keenyaa hundumti keessanuu ulfaadhaa baay'een isin jaaladha baay'een isinis kabaja jechuudha. Keessaafuu hundi keessan nama guddaa bakka guddaa kanan nageessan duraan durseetu akkuma gareettuu amishoo guddaa nuuf galatoomiin bakka kanaan nu dhaqqabuu keetiif itti aansee namoonni nan galateeffachuu barbaadu. Akka dhuunfaattiin gargaaranii bakka kanaan kana ga'anii yookaan faarsamuu fiqir hedduu galatoomi galatni kee bilisummaa siif haa ta'uun siin jeetiin asumaan barfachuu baatta itti aanee buzee hedduu galatoomi atillee buzeen nama keessaafuu nama bakka kana na fide jechuudha. Garee kanatti na naqee bakka kanaan nagee hedduun si galateeffadhaatilleen buzee galatoomii siin jechuu barbaada. Maaliif galanni keessan himameen dhummu yoo ni abaloo iyyee hundumti keessanuu walirraa altan waan ta'eef tokkoffaarratti nama mataa kana walitti nu qabee bakka kanaan nu ga'e amishoo hundumti keessanuu galatoomfachuu qabdanii jechuudha. Ana qofa osoo hin taane guutuun keessanuu galatoomfachuu qabdan. Maaliifuu nama mataa Oromoo walitti qabee kanatti ta'uun kana jechuudha. Galatoomfachuu qabdanii sammuu fiqir hedduu sammuun ana qofaa miti namoota hedduudha garagaraatti kaisin akkuma beektan gargaaraatiin turte halkan irra buluudhaan waan garagaraa guutee sammuu namni ni beektanii waan isiniif godhaa turte waan isin nu godhaa turtes ni beektanii sammuun hedduu takka nu cinaa dhaabbattee hedduu galatoomii keessaaf ijoollee jaalalaa ijoollee jibbaa hin beekne ijoolleen garee teenyaa hundi keessanuu warreen bakka kana wajjin keenya hundi keessanuu jechuudha. Hedduu ulfaadha karaa fuulduraattis akkuma ammaan kana jalqabne kanatti fiinxa waliin bu'uudhaa fi karaa fuulduraa kan waliin turru ta'a. Inshaallah hanga bal'inaatti kan waliin dhufu ta'a karaa kan waliin turru ta'a jechuudha. Inshaallah umrii wajjin nu haa dheeressu. Hundi keessanuu wal qabannee akkuma duraan dhufnetti wal qabannee tabbaba'uu qabnaa. Hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabajaa. Galanni keessan dhumuu hin danda'u jechuudha. Galanni keessan maaliif dhumuu hin danda'u? Himee fixuu hin danda'u. Saniifuu hunda keessanuu inni irraa isin jaaladha. Isiniin galateeffachuu barbaada.
akka tokko farda miishoo akka garee walii galaatti hundi keessanuu nama galateeffatu qabu anis akka mataa kiyyaatti nama galateeffatu qabu itti aanee sammuu fikirii fi buzee hedduu galatoomaa ijoollee tana sappoortii godhaa jajjabeessa ijoolleen tun ijoollee jajjabduudha nama garee tana keessatti nama kabajaa turanii nama gargaaranii sammuu fikir hedduu galatoomeetilleeni ijoollee akka obboleeyyanii nu cinaa dhaabbattee keessaa nu cinaa dhaabbatanii akka ajaa'iba bakka guddaa kanaan nagaani maaliifuu yeroo shabakaan dadhabaatee sarkan irra bu'uudhaan waan garagaraati yeroo san waan nuti hin dabarsin hin jiru akka mana muummoonni ta'e karaa fi kanaa miti waan garagaraa dabarsaati kan bakka kana geenye waan irra dabarsanillee irraanfachuu waan ta'uu miti jechuudha. Maqaa uummata Oromoo kabajamaatiin hedduu takkaan isin jaaladhaa hedduun isin kabajaa naaf akkuma jirtan jechuudha naaf ulfaadhaa. Naaf kabajama ilmaan Oromoo waan ta'e hundi keessanuu hedduu takka isin jaaladha maaliif Oromoodha. Oromoo jechuun ani Oromoon akka mataa kiyyaatti Oromoo baay'ee takka jaaladha maaliif sabni kiyya Oromoo. Oromoo wanni Oromoo naaf gaatillee hin jirtu jechuudha. Ani Oromoo baay'een jaaladha isinillee akka jaalattan nagaran jaalattan abdiin qaba namni Oromoo ta'e Oromoon jaalannu hin jiru. Atu Oromoodha Oromoo maa jibbitare Oromoo namni Oromoo ta'e Oromoo jibba. Saniifuu galanni keessan bilisummaa haa ta'u wal qabannee akkuma jiru tasgeenya kana wal qabannee tabbaboo qabna hundi keessanuu jechuudha. Wal jabeeffachuu qabna jechuudha wal jabeeffannee har'a qorrinis na bira jabaatee jira beekte sanaaf akkatti huccuu guggudeera ulfaadhaadha wal qabannee akkuma jalqabne kanatti tabbaboo qabna ulfaadhaan isin ilmaan Oromoo guutuu keessanuu hedduun isin galateeffadhaa asumaanuu namni garee kana keessatti Naasiris baay'ee takka haa galatumu akka mataa kiyyaatti galateeffatu barbaada maaliif namni amiin shoofataan moonite Naasiri garuu akka mataa kiyyaa qofa sun taane namni bilbila jaamoo kan qabana fakkaatee gaafsanitti nama jala deemee halkan lamatti nama sadiitti jala deemee bilbila banaafi ture Naasir malee hin jiru maaliifuu nama gargaaraa ture. Naasir hedduu atilleen galata qabdaa na biraa galata illee kan biraa illee qabdaa hedduu takka sawaanuu galatoomii hedduu takkaan isin jaaladha ilmaan Oromoo hundi keessanii baay'ee takkaan isin jaaladhaani wal qabanneetuma akka duritti tabbaamanu wal hirmaannaa keessannee cimsinee jechuudha Oromoo wal qabannee akkuma duwaasan tarkaanfii keenya cimsinoo tamsinoo taane kanaa miti kanaa olii godhuu qabna dhagaa cabsuu dandeenya nuti jechuun garee kana keessatti namoota jajjabaa taaneeti isin galee garee kana ifarka osoo laafinu dhagaa cabsuu dandeenya wal qabanne dhagaa cabsuu dandeenya waan ta'eefu hundi keessanuu hedduun isin jaaladhaa naaf ulfaadhaa naaf jiraadhaa hedduu galatoomaa baay'ee isin jechuuf hin deemaa ammaan tana hunda keessanuu hedduu takkaan isin kabaja akka isin na jaalattan illee abdiin qaba namni na jibba garee tana keessaa na jibba jee yaaduu hin jiru hunda keessanuu na jaalattanii hunda keessanuu maaliif waan takkaan ni madde malee hin deemu isaan qofa galateeffattaa jechuun keessanuu oolu maaliif maqaa keessanii yaamee fixuu nan warra gareedhaa hedduu dhagaa waan taataniif hundi keessanuu baay'ee takka isin jaaladhaa akkuma dursanitti jabaadhaadhaa fi taphaa galatoomaadhaan isiniin jaa adda isin qooduu kiyyaa miti adda isiniin qoodu maaliif warra keessaafuu akkas namni sadarkaa qabaa mire atumaan mana barumsaa gisee deemtee bar sadarkaa tokkoffaa lammaffaa baa deemta akkasumatti sadarkaa wal dura qabdu nutillee saniifin isiniin jee akkanarra laalli asumaanuu abdiin qabaa viidiyoo kana gisee laaltan like share subscribe warreen channel keenya faayidaa like share subscribe godhuun dagatinaadhaa like bakka tusolla qatti godha maaliifuu like baay'ee takka nama gargaara like nu godhuun dagatinaan isiniin jaa haga dhumaatti akka viidiyoo kana daawwattanillee abdiin qaba warri channel keenya faayidaa taatan boosaatu jechuudhaan gabtanii mallattoo aljalaa tana diimtuu tan dakitti godhuun dagatinaadhaa subscribe godhaadhaa Kukina da banne wal gargaare tabbaboo qabnaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya hedduu takkaan isin jaaladha nagaa keessan naaf jiraadha hedduu takkaan isin jaaladha asumaanuu naga isin dhammachuu fayyaa bye nagatti isiniin jaa yoo rabbi jee viidiyoo biraatiin haga walitti dachaanuu
Bum.